Salphina 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 akkamiti fincaan fincooftee Ugaandaan jechuudha. Ugaandaan fakkaata fincaan fincoofteet saaloonitti jechuudha. Jarana yaa jamaa akii fincaan fincoofteet saaloonitti gooteet mee viidiyoo kana laala. Viidiyoo kana bicha taarikuma laala waan ilmi namaa kun dalagaa jira. Anna ajaa'ibe bar akkamitti namni ficcaane san saaloonitti naqee. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Jirtu akkam naga keessan fi keessani viidiyoo san sagalee isaa hinduuchee garuu intalli suni maal goote isinitti fakkaatte ficcooftee saaloonitti naqxe jechuudha. Saaloonitti naqxe gaafa kaan namitti itti geessite namitti yeroo geessitu kaameraan isii hordofaa jira. Isin kaameraa hordofu warriin kaameraan kushiinaa keessa jiru jettanii maal keessa jiru jettanii yaaddan kaameraan bakka kam hundi jira. Dhugaan isin jedha isin akkamitti wallahi Indoneesiyaa takka Ugaandaa lama Keeniyaa sadii Sri Lanka lani beeytina fakkaata jarri kun jechuudha. Manni kun marziin isaa dalaga wanni isaan dalaga wanta bada dhaamsan isin dhaam ijoollee keenya biyyoota namaa keessa jirtan biyya Arabaa keessa jirtan of eeggannoo godha. Waa hundarra cheek godha. Waa hundarra of eeggannoo godha. Akka dhufanii isin galaafanne akka dhufanii isin walitti makamne akka wantoota mataa tokko yeroo hojjettan qulqullinna waan sanii sirriitti eegu waa hunda keessatti himmootu namarraa namni nama nyaata isin galee namarraa nama nyaata namni mi'a mentali kun maal godhu fincaan kushiinaa ta'etti fincaan qoshaashaa jechuudha. Kushiinaa ta'ettee fincooftee geessitee saaloonii hojjettee geessitee fincaan isii san fiddee saalootee wanni isiin nayituuf waan biraati jechuudha. Akka yookiin marziin suni namitti san jazba'eessu yookiin akka arabdoota san miidhu gaafa fiddee namitti geessitu hayxi nama qabaa mitiire ni tattiin goote qabamte sarartanitti. Mee viidiyoo isii kanarraa yoo laala waa barattani barumsa isinii ta'a. Baqaan jiraa miti akkanumattuu jechuudha. Ani sila odoo anisii ta'e odoo animmoo namitti niitatti sente jechuun isii nyaachisa. Wallahi isii nyaachisa. Bakka hundaa kaameraa waan jiruuf rakkoota kan qabu wanni isirra rakkoon hin jiru. Maal hojjet nyaatatu waan akkasii dalaydi. Ijoolleen keenya immoo sirriitti of eeguu qabdan. Dhugaan isin hin jedhe sirriitti akkasitti of eeguu qabdan. Maaliif yoo har'a of hin eegin boru rakkoon isinirras dhufuu danda'a. Hiriyaa keetirra dhufuu danda'a. Mataa keetirra dhufuu danda'a. Maaliif wanni kun hojjeta hin amanina mataa ufiyyuu amma isin ufuma keessaniyyuu hin amanina. Arabni amma kaameraa jira jenne hin eegane of eegane amma wanni kun bittinnaa'ee jira. Asiin dura intala Sooriyaa keessatti intala niitetti Sooriyaa ajjeeftanii beeytanii miti. Bakka uummanni kun Indoneesiyaadhaa, Sri Lankaadhaa, Filipiinii akkasuma Ugaandaa, Keeniyaa minaamin abadan hin dandeessisan isaan. Uummata marzii keessallee tokkoffaati. Marzanyaan akka isaanii ani kun immoo musiibaadha bara musiibaa isitti bu'u heda namni gaafa du'u jedha du'u hedu yookiin gaafa lafa kanarraa godaanuu hedu maalinni hin jarjarsa gaa biyya namaatirraa qabamee biyya galuu hedus hin jarjarsa yaani jechuun boqonnaan argatu taruu hedaka biyya san keessa illee gadhiisuu hedaka sinagalee kanaaf abadan hanga fiitimaan taane hanga sarraatanyaan Ugaandaa sun yookiin Indoneesiyaa yookiin Filipiinii sun yookiin Sri Lankaa sun qammasutti nyaatan qammasina ana isinin jedhe ana dhugaa rabbiin isinin jedha baay'ee ulfaataadha. Niitattiin biyyoonni tun gizee tokko jechuudha yeroo amma wanni kun duraan Kuwait keessatti babal'achaa ture maal godhan akkuma niitattii kana akkuma intala kana wanni san ani qaata arge garuu akkatti tiktookiin qabu maaliin jedhuun argu jechuudha. Garuu mootuyyuu isillee maal goote fincaan fincoofteetti daa'imaan nyaachiftee akka ta'in beeku waatu jira garuu ani kadabarsan argee abboo giseesan bilbila namitti ta'e abbaa ta'e garuu bilbila namitti na fakkaata san irratti argee YouTube irratti illee argee jechuudha akka daa'imaan itti dalagan akka itti ammallee yeroo waa fudhatu hedan koolgeetii keessa bakka malli isaan beekanii jiru siyaasan isaan beekanii jiru fincaan kun har'aa miti dururraa jechuudha ka jiru. Ani waan isaan bichaa godhan bichaa lafa ijoolleen keenya nama bilis
amaana isin habaattu dacheen bakka jirtanitti bakka teeldanii garummaa nuti bar fayyaaliyyeedha nuti bar akalarraa fayyaaliyyeedha uf eeggannoo gochuu qabna waan hunda keessatti jechuudha yoo waan hunda keessatti uf eeggannoo godhine nuti abadan hin jirtu bakka yooma jara kana yaadde nu yaaduu dandeetti yooma jara kana yaadde isin yaaduu dandeetti yoo isin har'a uf hin eegin yoo isin har'a bitaa mirgaan uf hin eegin isin illee isin galaafatti ummata kana batallee eeggachuu qabdan mee maal argatti yoo niitatti barakkichiin dubbanne fa'a Senegal wanna kana biyyatti laallatanii biyya baanna fakkaata gaafa waan akkana dalagan kana Senegal kanaafu bakka jirtanitti rabbiin isin bira haa jiraatu obboloota koo kan musliimallee kan kiristaanallee namni saba kiyya taatan kamuu uf eeggannoo cimaa godha uf eegaa rabbiin isin haa eegu isin jechuu barbaada ummata kiyya qashtii fi jaalatama wanni namni kun sitti yaadu hin beekamu namni waa sitti yaadu beekamu akkasuma karaa hedduun wantoota babbaa'ee deddeemaa jira wantoonni babbaa'ee deddeemaa jiru inshallah isin viidiyoo irraa isin hojjechuuf deema namoonni biyya namaa keessa jiraatanii haala fixattanii adaba fixattanii jettanillee of eeggannoo godhaa isin jechuu barbaada ani viidiyoo keessa maratti dhaabaa viidiyoo xiqqoon isin waraabaa maaliif hojjetanii bakka mee barumsa irraa argattan jedhu viidiyoo tana gadhiise ama viidiyoo biraati walitti deebinii jennutti viidiyoo tana illee like godhaa subscribe godhaa marrakkoo qaba yoo like goota yoo share goota yoo subscribe goota yoo nu jajjabeessite marrakkoo qaba akkasi isin jechuu barbaada